Qanoonii Qanootuub. Qanoonii mucaan asirratti argitan kuni Roozanii meeshaa manaati malee haadha manaa Saayidootii miti. Roozan alarraa Saayidoo yeroo Yaman irraa dhufu bakka garaagaraatti irraa yeroo dhufu Roozan akka qodaati. Qodaa kana yeroo dhufan itti fayyadaman yeroo bira kaayatanii darbanii biraa deemanii yeroo dhufan immoo qodaa kana baasanii bakka barbaadan yoo uffata ta'e fakkeenyaaf uffata sana uffatanii magaalaa keessan bashannanu. Yoo hin barbaanne immoo ol kaayanii akka namni tokko hin tuqne biraa deemu jechuudha. Qanoon hedduutu akkana ajaa'ibee maaliif hidhannaa roozatti godhaa? Maaliif hidhannaa xiyyeeffannaa rooza irratti godhaa? Yoo kan jettan ta'e icciitii qanoon roozaa jibbiinsa inni qabu amalli roozaaf inni qabu haalli roozaaf inni qabu hedduu ulfaataadha. Haasaa isaa keessatti roozaan dullattiidha. Yoo takka dhalte yoo lama dhalte ni kuftii jedha. Akka ajaa'iba rabbi. Takka lama dhallaan ka kuftu Saayidoon maal godhuu beeka? Saayidoon durarraa isii beeka roozaa haala isii amala isii. Saayidoon itti fayyadamuuf akka meeshaatti yeroo dhufe itti fayyadamee yeroo barbaade biraa taree sa'aatii barbaade itti fayyadama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha isinirraa bannee addaan bannee jirra hedduu addaan bannee jirra. Alhamdulillah rabbil alamin fayyaadha faaya jedhanii akkas isinin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya akkuma beekamu qanoo viidiyoo isaa argitan ta'e qanoon jibbiinsi inni roozaadhaaf qabu daangaa dabarfataadha. Nuti otoo jennu roozaa ni jaalladha ni kabajna. Garuu qanoonni hedduu irratti xiyyeeffata. Haasaa isaa keessatti qanoon maal akka inni barbaadu yoo kan barbaadan ta'e baay'ee haasaa isaa keessatti kan barbaadu qanooni akka inni dhalaa kiristaanaa yookiin immoo su'aayyuu gadhiisuu isaati irratti gadduu isaati irratti aayyummaa gadhiise hanga Saayidoon dhalaa babbareeda barbaada. Roozanni bareede garuu dhalaa daa'ima barbaada. Yaadota akkasii akkasiisan jedha jechuudha qanoon. Ajaa'iba rabbi. Dubartii takka jedha akka quraana keenya keessatti illee dubartiin umriin hin laalchisamu jedha. Jarri garuu beekan malee umriin hin laalchisamu. Rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam dubartii waggaa 40 illee fuudhanii isaan waggaa 25 ta'anii. Garuu inni jibbiinsi inni qabu akkamitti beezaa dhiise? Akkamitti aayyuu dhiisa? Roozan dullatti yeroo hunda maaliif jedhee arrabsa? Fayyaalummaadha arrabni maaliif dhufa? Roozan takka hoo dhalte inni badhangiin waa ajaa'iba natti ta'u keessa. Inni hin dulloomu? Haati isaa akka dhalattetti jirti hin dulloomne? Obboleeyyan isaa hin dulloomne? Akkamitti roozan dullatti jedha yeroo hunda? Roozan sila nama 5 dhale moo nama 9 dhale? Ni isinummaanuu hima. Mi isinummaanuu jedha. Nama 5 dhale moo nama 9 dhale? Wanni inni yeroo hunda roozan 2 yoo dhalte hin kufti yookiin immoo roozan Saayidoon itti fayyadamuuf malee shinti bituuti kan itti fayyadamuun isin ilmoo namaati bara. Bareedumsa qabaate dhiirri biraa kan geenne barbaada. Maal duraan Saayidoon Yaman keessatti gisee wajjin turan sammaa fuudhe. Amma akkas jedhee ture. Roozani Saayidoon jaallattu isilleen ammaaf giseef itti fayyadamuu fi yeroo itti dabarfatuu fi sababa abbaa manaa ishee hin jedhama. Sanuu hoo ta'eeyyuu yeroo hunda arrabsuun inni arrabsu maaliif dullatti hin arrabsa? Guddinni geettiidha jedhan akka keenyatti garuu akka aadaa Oromoo keessattis guddinni geettiidha. Dullummaan geettiidha, qananiidha. Sadarkaa kana ga'uun umrii kana ga'uun fayyaa qabaatanii hoona ga'uun waan guddaadha. Garuu immoo qanoon waa hundumaa irratti xiyyeeffata. Aayyuu faarfataa ture. Beezaa faarfataa tura. Ijoollee isaanii faarfataa jiru. Ijoollee musliimaa irratti maaliif xiyyeeffata? Saayidoon gizeef isii barbaada. Saayidoon itti fayyadamuuf. Maal jechuudha? Saayidoon yeroo Yamaniin deemee dhufu itti fayyadamee ergasii immoo gatee deema. Amma fakkeenyaaf yaadni isaa intibiitii tokko namni karaarraa gore itti fayyadamee tara. Yaada isaa keessatti hubannoo isaa haasaa isaa wanni inni raawwatu keessatti jechuudha. Garuu ilmi namaa kun otoo beeku otoo dhugaan jirtu maaliif dabsa?
Gaafa achi ilaaltan dhugaa jirtu otoo argu maaliif dabsa? Maaliif barbaachise immoo? Dhugaa dabsuun maaliif barbaachise? Ana ajaa'iba natti ta'anii jiru dhugaa rabbi yeroo hundumaa roozan dullattiidha. Roozan akkana. Roozan hanga ilma namaatitti ilma nama. Akka ilma namaa heerumte akka ilma namaa gadhiifte arraba maaltu fide shinti beetummaa maaltu fide yeruma dhufanitti fayyadamanii yeroo kaan dhiisanii taruun maaliif fide isilleen immoo gizeefi malee isa barbaadde miti maaltu fide hin jedhama akkas hin jedhamu gonkumaa hin jedhamu. Sanirraan qanuuni wanni inni haasa'u waan nama ajaa'ibudha jechuudha. Sayidoolleen bakka gizeemaaf bakka akkuma gizeefitti barbaada malee jireenya isiin barbaadu. Nagaramtanii barana nagarama wallaahi lazii akkamitti akkas ta'uu danda'a? Akkamitti gizeem namni nama barbaada? Isiinillee jedhe isiinillee aarteetti malee Sayidoo jaallattee miti abbaa manaa isii aarsuu fi abbaan manaa isii suni akka inaafee miira biraa keessa galuu deebi'ee muruusan nama dhirsi isii suni baay'ee bareedaa waan ta'eef Sayidoo kana malaaxaa maa horiitti heerumti hin soobdii yeroo ofii isatti dabarfatuu fi gisee fi okay. Atiin kuni dhalaa takka hin jaallatta carraan si fidaa yookiin umriin si dursiti gaafa kana maal goota? Mee ati dhalaa hin jaallatta umriin si dursiti ofii garuu jaalalli irraa si qabe gaafii kiyya beeka jaalalli irraa si qabe jaalalli erga irraa si qabe nama kana dirqama isii jaalatu san dhiiftee isii daa'ima san fuudhuu qabda moo dirqama namni dhiiga bu'uu qabu moo maal jechuudha? Ani dhugumatti baay'ee kana ajaa'ibee maal jedhee qanuudha jechuudha. Qanuun jibbaan inni dhalaa keenyaa qabu hedduu takka bakka nama ajaa'iba haasaa isaa keessatti jechuudha. Cabsaan inni cabsu xiqqeessi inni xiqqeessu yeroo isaa irratti gaafa dubbatu mee garaagarummatii ilaalaa garaagarummatii maal ilaalta? Sumayyaa Roozaa jidduu jiru haasaa isaanii gidduutti gaafa qaqqabdanii viidiyoo isaa ilaaltan qanuuni hedduma takkatti baay'ee bakka miira biraa keessa galee haasa'a. Miira biraa keessa galee dubbata waa'ee isii. Akka Sayidoon ijoollee isaanii shamarran lafaa dhudhufu. Sayidoon gaafa Yaman irraa dhufu hiriyyaan isaa dhiira miti. Hiriyyaan isaa dubartiidha jedhaa ture jechuudha. Hiriyyaan isaa dubartiidha. Bakka dubartii hedduu wajji jiraachuu baay'isaa. Sayidoon dhalaa malee dhiira hin jaallatu. Dhiira bakka jireenyuma isaatuyyuu dhalaa jaallata. Dhalaa harka jaallatu immoo wajjuma jiraatee gatee biraa deema. Ajaa'iba rabbii jechuudha. Hin barbaadan jedhama akkas jedhee dubbatee jira. Garuu baay'ee tokko kan ajaa'ibe maaliif wanti akkana haasa'amuun barbaachise? Maaliif yaada akkasii haasa'uu barbaadeen? Maaliif? Hanganuma hunda yeroo ayyuu sani gaafa Sumayyaan immoo hedduu faarsa. Sumayyaan ta'a akkanaati. Sumayyaan caccabaa. Sumayyaan dubartii jabduudha. Bakka dhalaan keenya akka musliimaa gaafa bareeddu Sumayyaan gara kiristaanarraa gara islaamummaa dhuftee namni anin tokko garuu ishee yaadan wanna isaatiin jedha malee Sumayyaan tuni garuu ani kana ajaa'ibe hedduu takkatti kana ajaa'ibe gurbaa haasa'a mucaa kana. Haasa'a mucaa kana gaafa durallee maal jechaa ture gaafa durallee Roozanii dullattiidha Sayidoodhaan taatu Sayidoon dirqama ijoollee daa'imman fuudhuu qaba ijoollee lafaa dhuftu fuudhuu qaba ijoollee kikkichuu fuudhuu qaba maaliif isinitti fakkaate yeroo sanatti aayyuuf gubatee jechuudha. Aayyuura darbee beezaa ofirraa ari'an jechuun biyyoo kan yaadatan ta'ee beezaa ofirraa ari'anii beezallee wanta namni tiiree amantummaa fudhate malee inni amma waa'ee Sayidoof yaadatee miti sinaa galu. Wanni nama haasa'aa jiru guutumaan guututti Sayidoof yaadatee miti. Qanuun Sayidoof yaadatee miti. Inni akkamitti erga beezaan si jaaladhetti beeza odoo beezaa inni fuudhee hedduu leellisaa nan beeka hedduu of kafa ol godha jechuudha. Aayyuu si leellisaa ture mitiire
Sumayyaa Leellisaa ture mitiire beezallee oduu Sayidoon beezaa fuudhe hedduu itti gammada. Baay'ee itti gammada bakka miira biraatiin itti gammada. Sababni isallee maaliif isinitti fakkaate? Inni Sayidoon akka dhalaa muslimaa takka fuudhee qabeenya isaa kana harkaan galle fedha. Kuni nama qooduun faayidaan qabu, namni wal qooduun hin barbaachisu. Ilmi namaa kamuu tokkuma jechuudha. Ilmi namaa kamuu tokko gaafa qaqqabdee ilaalte ilmi namaa kamuu tokkuma. Sayidoon sila dubartii taatee fi ta musliimallee fuudhee ta kiristaanallee fuudhee sallamsiifatee amansiifatee odeeffates rakkoon qabu. Garuu ani haalli wanni amma kana dubbadhee fi waa'ee qanootirraa kaaseeti haasaa qanootirraa kakaase jechuudha. Haasofni qanoo hedduu takka nama dhiba keessatti jechuudha. Baay'ee yoo qaqqabdanii ilaaltan hedduu nama dhiba. Akkas isiniin jechuu barbaada. Garuu hin barbaachisu. Wallahi hin barbaachisu. Barbaachisu. Nama qooduu, nama holuu, nama maal jechuun hin barbaachisu gonkumaa. Ifama obboleeyyan kiyya.